Bankiin Abisiiniyaa Distriiktii Adaamaa sagantaa qusadhaa badhaafamaa marsaa afuraffaa maamiltoota abbaa carraa badhaase. Sagantaa qusadhaa badhaafamaa Baankiin Abisiiniyaa marsaa afuraffaa fi shanaffaa qopheesse kanarratti keessummoonni affeerraa taasifameef hojii gaggeessitoonni dameelee baankichaa maamiltoonni badhaafamtoonni irratti argamaniiru. Baankiin Abisiiniyaa baankii jalqabaa ta'uun dameelee 900 maamiltoota miliyoona 11 ol kan qabu akka Distriiktii Adaamaatti dameelee 74 qabu keessaa magaalaa Adaamaatti dameelee 30 ol tajaajila kennaa jira. Tajaajila virtual dabalatee teknooloojii ammayyaadhaan maamiltoota isaaf kennuun baankota akka biyyaatti jiran keessa adda durummaan eeramuudha. Haaluma kanaan baankichi qusadhaa badhaafamaatti yeroo marsaa afuraffaa fi shanaffaa maamiltoota abbaa carraatti badhaasa adda addaa badhaaseera. Ergaa baga nagaan dhuftanii fi gammaddanii kan dabarsan hojii gaggeessaan baankii Abisiiniyaa Distriiktii Adaamaa obbo Ashaagiree Tasammaa akka jedhanitti baankiin Abisiiniyaa baankilee dhuunfaa akka biyyaatti jiran keessaa hangafa ta'uu eeruun kaayyoo hundeeffameef galmaan ga'uuf yeroo ammaa kana uummata isaaf tajaajila faayinaansii hunda galeessa ta'e teknooloojii ammayyaatti fayyadamuun diinagdee biyya keenyaa utubuu keessatti qooda isaa ba'aa jiraachuu ibsan. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kana sagantaa qusadhaa badhaafamaa marsaa shanaffaa maamiltoota isaanii abbaa carraa ta'an laaptooppii, firiijii, maashina uffataa qulqulleessuu, LED, televiziyoona, saayikilii fi smaart moobaayilaa tilmaama qarshii miliyoona 1 ol ta'u isin badhaasee jira baga gammaddan jedhan. Guyyaa har'aa kana immoo sagantaa qusadhaa badhaafamaa marsaa dhufaa akkasumas sharaffaa badhaafamaa marsaa shanaffaa maamiltoota keenya abbaa carraa ta'aniif sagantaa kana fakkaatu qopheessinee keessummoota kabajaa qooda fudhattootaa fi maamiltoowwan keenya waliin taanee abbootii carraa yeroo badhaasnu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kabu'aan caffee uummataa magaalaa Adaamaa fi miseensi baankichaa Dr. Alamaayyoo Girmaa akka jedhanitti baankiin Abisiiniyaa baankii hunda galeessa keessatti hirmaachuun fedhii maamiltoota isaa guutuuf sadarkaa biyyaatti dorgomaa ta'ee cimee hojjechaa jirudha jedhan. Baankiin Abisiiniyaa baankolee biyyaa keessaa magaalaa Adaamaa keessatti baankoleen seektara dhuunfaatiin hojjetan gurguddaan baay'eetu jira. San keessaa isa tokko maallaqa guddaa sochoosa. Maallaqni kun uummata irraa sassaabama. Uummanni keenya tokko aadaa qusannoo isaa guddisuu qaba. Aadaan qusannoo yoo guddate namni xiqqishu irraa kaasee warri har'a asitti badhaasaaf dhufan kun namoota gara fuulduraa har'a waan xiqqaa umriidhaan xiqqaa qabeenyaan xiqqaa gara fuulduraatti garuu qabeenya guddaa abdii guddaa fi biyya kanaaf immoo guddina keessatti waan guddaa taphata. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulgeetaa Qaabatoo akka jedhanitti daandii ida'amuutiin badhaadhina biyyaa tumsuu keessatti baankiin Abisiiniyaa gumaacha taasisaa jira jechuun dhaabbilee faayinaansii biroos misooma biyyaa keessatti gahee isaanii akka ba'aniif cimanii hojjechuu qabu jedhan. Baankiin kun galma mootummaan keenya qabatee daandii badhaadhinaa kana milkeessuudhaaf itti deemaa jiru dhugoomsuu keessatti hojii hawaasummaa inni amma qusachiisee hojjetaa jiru kun badhaasee jajjabeessaa jiru kun gara tokkoon badhaadhina akka biyyaatti qabannee socho'aatiin jiru milkeessuu keessatti shoora olaanaa baankii bahaa jiru. Ergaa fi muuxannoo isaanii kan dabarsan abbaa qabeenya yuunivarsiitii Harraambee obbo Faayisaa Araarsaa akka jedhanitti dargaggoonni yeroo ammaa qusattanii badhaafamtan boru biyya kana guddisuun sadarkaa addunyaatti akka beekaman haala kan mijeessu ta'uu eeruun carraa hojii uummachuun aadaa hojii qabnu fooyya'uun cimuu qabdu jedhan. ዛሬ ደግሞ የሚሸለሙ ወጣቶች እነዚህ ወጣቶች የነገ ስራ ፈጣሪ ለሀገር የሚሆኑ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ብቻ ሳይሆን አገራችን ውስጥ የሚፈጥሩት ቴክኖሎጂ ለዓለም እንደ ሌሎቹ የሚሸጥ የቴክኖሎጂ ምንጭ ይሆናሉ። Maamiltoonni baankii Abisiiniyaa dameelee garaagaraa irraa dhufanii abbaa carraa ta'uun badhaafaman tokko tokkos EBS'if yaada kennanitti qusachuun badhaafamuu isaanii guddaa gammaduu isaanii ibsuun maamiltoonni biroos akka keenya yoo qusatan badhaafamuu danda'u jedhan. Baankiin kun har'a badhaafamuun kun gammachuu guddaatu natti dhagame. Carraan kun hin jira jedhee yaadeetii miti ani carraa kana arguu kiyyaaf baay'een gammadee qophiin kunillee qophii bareedaadha. Asumaan itti hafuufan jedha. Uummanni immoo iyyuu namoonni buusii buusanii haa qoxxabatan jedha. ሰው ይሰራል፣ ይቆጥባል፣ ያድጋል፣ ይለወጣል እና በእኔ በመቆጠቤ በመስራቴ ይሄው ለዚህ ሽልማትም ደርሻለሁ፣ ተለውጫለሁ፣ አድጌያለሁ በመቆጠብ አምልክናት ነው ባይመቀጨለከ አምልክናት ነው በመገሰ ከተልከ